isin jala deeme lafan dhayuu mangistii makaamaan nama gayuu warra abbiyootu jedhe aadamii miti ka jedhe hundaafuu ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii aadameen dasaamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite akkanatti samii kana keessa balaliitee dachii kana jalaan akkanatti baatee bishaan qaxxaamurtee isin dhaqqabdu bakka jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite isin dhaqqabdu isiniin jecha har'a maa dhufte jechuun keessanii oolu. Har'a wallaahi aayidiyaan haarufti hin jiru. Garuu aayidiyaa caalu galata isinii galchuuf dhufe. Yaa ilmaan Oromoo, yaa uummata kabajamaa, yaa uummata jaalatamaa. Hundi keessan osoo bakka takkaat bakkeen gandaan biyyaan addaan isin qoonni hundi keessan ulfaadhaa galatooma. Dhugaa rabbii galatooma. Guyyoota muraasa keessatti argaan jira. Guyyaa lama keessatti namoonni baay'een yuutuubii kiyya sabskiraayib godhaa jirtanii bifa kanaan itti fufnaan Aadishaa fagaate shakkii takka malee isin jaaladha dhugaa rabbii. An duraan yoo ijoolleen uummanni Abashaa kun yuutuubiin keenya sabskiraayibiin hagana gahee teenkii nama saginaallee jedhee uummanni haasa'u. Baay'inni uummata Oromootii fi uummata biraasan wal bira qabee kenna maaliif hin guddannee jedha. Kenna maaliif guddatuu dhabee maaliif namni kenna maaliif galata hin galchine jedhee yaadaa ture. Isin ittuma hin niyyatin malee itti niyyannaan wanni isin dhibu hin jiru. Oromoo isin wanni isin dhibu hin jiru dhugaa rabbii. Waan akka irraan kaffaltanii warroonni ammas haarawaa ta'uu barbaadan yuutuub chaanaalii kiyya sabskiraayib gochuudhaan bifa salphaa ta'een viidiyoo kiyya ka amma dura taree fi ka amma booda dalaguu hedduus argachuu ni dandeettu. Warroonni gootan immoo dhugaa rabbii onnirraan isin jaaladha galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedhaamu. Namoonni immoo jabaadhuu yaada keetiif galatoomii waan gaarii dabarsaa jirtaa naan jechaa jirtan thank you ulfaadhaa isinis galatoomaa. Namoonni immoo na arrabsaa jirtanis kun dhagarratti hin biqille namarratti biqile na fakkaate narratti biqile. So kan argitan akkamitti arrabsitan dhagarratti hin biqile akka bajjanii xiqqoo isiniin qalladaan akka feetan ta'uu akka fedhanitti waan barbaadan waan isinitti mul'ate dhugaadha. Koomentirratti abbaan feetan waan feetan jedha dhugaa namni na arrabsu hin jiru ani qalbiif jedha hanga silaa namni na arrabsine an miskiina maaltu na tuqa maal godhuu na arrabsa yoo namnummaan arrabni suusiitti ta'e na arrabsi malee namni na arrabsu hin jira jedhee isin yaadu. Hunda keessan isin jaaladha. Kutaan osoo addaan isin qolne Oromummaan hunda keessan bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin irraa haa jiraatu. Ulfaadhaa galatoomaa. Har'a shaayiin hin jiru, bunni hin jiru, nuuskaaffiin hin jiru. Akkanooti ta'aa jira. Guugaa namunaa dhaabuu dhabe kun. So amma viidiyoo asumatti isinirraa dhaaba. Namoonni yuutuub chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godha. Viidiyoodhaan kiyya ka amma dura tarees bifa salphaa ta'een argachuu dandeettanii ka amma booda dhufus bifa salphaa ta'een argachuu dandeettanii bakkuma sabskiraayib jettu san gattuqaa. Waan biraatii miti sabskiraayibii matuqaatii dhiisaa. Kanuma ka isinirraa eegamu. Laaluu qofaa mi bara sabskiraayiboo goote. Waan takka yoo harkuma gana gattuu hidhan sanii fatte malee wanni mallaqa sirraa nyaatu hin jiru sabskiraayib gochuuf wanti si miidhu hin jiru. Kuntaala 100 kiiloo baadhadhu siin jechaa hin jirru. Kuntaala kiiloo 100 baadhadhuutii darajarra ol baasi yookaan immoo bakka kanaaf isin jechaa hin jirru. Sabskiraayib bakka jettu san qofa gadi tuquudha. Sabskiraayibiin keessan nu jajjabeessa. Asumaan immoo namoonni aayidiyaa qabdan. Aayidiyaa kanarratti dalagii wanta kanarratti osoo dalagitee bareedaa warri jettan dhugaa rabbii isinirraa taqabbala. Aayidiyaa yoo qabaattan nuuf ergaa waan kanarratti dalagi. Sagalee uummata akkanaatiif ta'e namoota akkanaatiif sagalee ta'e obboleeyyan ta'e shamarranii ta'e biyya ambaatirra jirtuuf sagalee ta'e yoo naan jettan ani wanti uf qusadhu takka hin jiru. Yeroo qabutti yeroo hojiidhaa deebi'etti viidiyoo waraabuun nan dhibu. So wanti isinirraa of qusadhu takka hin jiru. Wantoota uumame wantoota haarawaa yoo argitan marrajaa wajjin naa ergaati. Obboleettiin teenyatuun bakka kanaatti akkana ta'aa jirtis. Qilleensarra nu oolchi jettanii natti erguu dandeettan. Bifa salphaa ta'een isiniif oolchaa jechuudha. Namoonni aayidiyaa qabaatan yookaan wantoota haarawaa akkanaa kana qabaatanii jettan fuula feesbuuka kiyyaatiin adamsee fa'amaan kan jedhu irratti erguu ni dandeettanii an achumarraa ilaalee waan kana irraa isinii haasa'a jechuudha. Namoonni akka tasaa taatanii natti mufatanii waafuunaa. Ani isin mufachiisuuf miti. Namoonni tokko immoo maa kolfita akkanatti warri naan jettan ani immoo yaaree isin akkam godhasin maal godhasin bashaashana godhe kolfi manaan jedhanii kolfi fuula guurii osoo isinitti haasa'e isin dabbaa hirriba isin qaba. So fataa jedhee isinitti haasa'uu qabaa jechuudha. Amma osoo buna dhugin akkanatti haasa'aa jira. Osoo buna dhugee immoo dhugu farsoo silaa naan eeyyamamne sanii fi bunumaaf shaayii kana korkorsaa bishaan illee jiru hin jiru. Numuunaa jechuudha.
Hundaafuu namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Isin jaalladhaa, galatoomaa, kabajamaa, ulfaadhaa, wallaahi ulfaadhaa. Ani niin taazabaa ture duraan yeroo YouTuberri 100 gabbaa, 60 gabbaa, 40 gabbaa batiniif gisee yeroo xiqqootti 50 nu galee 50 60 galee uummanni biraa jedhu kennummaan kun maali jedha jira. Dhugaa Rabbii Oromoon amma karaa qabataa jirtan. Ana qofaa miti YouTuberoota Oromoo hundaafuu subscribe godhaa. Subscribe godhuun keessan ijoollee jajjabeessa malee, aartii jajjabeessa malee wanti isin miidhu takka hin jiru. Mallaqa isinirraa nyaatu subscribe gootee bakka santuu ta'eef mallaqa takka habbaa takka halaalaa takka sirraan fudhatu. So warri gootan galatoomaa. Warri godhinis warri akka tasaa viidiyoo kiyya kana argitan subscribe godhaatii viidiyoo kiyya ka arma dura tareetii ka amma booda dhufes laaluu ni dandeettanii ramadaana booda immoo bifa haroo ta'een akka bareedatti isiniif dalaynaa jechuudha. Waa takka immoo isinii dhaamuu barbaada. Adaraa amaanaa isinitti haa taatu. Tana hin dagatinaa. Bakka feetes jiraadhu akka feetes jiraadhu. Jireenya akka feete keessas jiraadhu. Wayita kuni gaya irra buustu malee hin dhiisin kuni dhaamsa kiyya hin dagatinaa. Sini galemi, ya, hundaafuu isin jaalladhaa baay'ee baay'ee. Nagaan naaf tura.